Hojjattaa waajira babal.inaa waldaa hojii gamtaa oromiyaa godina Harargee ba'aa kan ta'an Ob Muhaammad Amiin guyyoota muraasa dura hojiidhaaf jecha mana isaaniirraa akkuma bahaniin dhabamsiifamanii eega turan booda ajjeefamuudhaan reeffi isaanii godina Harargee ba'aa aanaa Baabbilee keessatti darbatamee kan argame ta'uudhaaf kanarras darbee reeffi isaanii bineensaan nyaatamee kan argame ta'uu maatiifim firoottan Muhammad Amiin haala yeroo san ture bifa kanaan yaadatu. Guyyaa kamisa ganama manaabe guyyaa 15 irratti fakkaata. Akkuma kamiyyuu hojii fagoo waajiran dhaqajee ganama sa'aatii 2tti ba'e. Guyyaa boruu kana fiildi akka deemanatti himee ture. Waajira geen dhimma tokko fixeen xumureen dhufaa jeebe. Bihee ni oole galgala sani galgala laata torma naannoo tanaatti deemee fiildii san jeen uffata jijjiiratullee fudhanna akka gubiraatti. Galgala sanis galgala ni bulle. Ganama amma ijoollee amma bilbilaaf gumanaa ba'u. Mucaan daa'imni kun rakkeen bilbilli hojjetu ture cufaadha. Chaarjara isaa manatti ol chaarjii mana jira ferraayin bakka chaarjiin fudhanii ni cufame jee dhiise. Wadumaan kana jiru guyyaa lammataas eegeetuma bilbile. Guyyaa guutuu bilbilaatuma noole. Shakkeetuma. Amma maali biyya akkamii deeme laata biyya ifaan hin jirre maali dilana jee min shakkee dhiise. Guyyaan ni deeme yootuma jiru. Guyyaan jummataatti fufee safti faaladaa ture kana jidduu rakkoo jiraate silaa waanuman dhagaa waajira irraallee dhufanii naaf himan jeetuma of keessatti yaaddaatuma ture. Gaafa siniinaa toora saajaa salaateetuma dhiphaadhe akka tokkotti mataan kun natti ulfaateetuma. Waajirallee dhaqeen beeku baqa waan fedhe haa ta'u dhaqeetumaan gaafadha jee waajira dhaqee toora sa'a 7 kanan dhaqee hojjettoon hin jiru hojjettoota akka qofaa ture lamlamta jaamta. Akkana eessumni manaa biyee hin agarre fiildii garan bobba'ee eenyu fa'aa wajjin bobba'ee jeen gaafadhe. Muhammad Amiin barin jiru nutuu ni dhabnee jette. Hagaa raadiyoo namni manaa biyyaa fi nullee osoo hin beeksisin maaliif waajjira caljee jeetiin gaafadhe. Namoota erginee barii jette. Namootni mana dhufen jiru. Otoo namoonni mana dhufen nuti hagaarraan turre. Anamma adduma baafachuuf hin dhufen jennaan achitti bakka sana booda rifadheen qaallitti tokko jira ganda kanatti kan ba'e. Achi keessa waan akka nyaataa hojjetti. Isheen beekaa isheen bakka kana jeeni. Bakka itti shakkitu hundaa'u sababa dhukkuba kanaa karaa faaratti qufee shakkanii fuudhan. Deemee achi dhaqee gaafadhu naan jette iddoo nama tursiisanii. Iddoo san dhaqeen wanta jee hin jiru namni dhiyeenya kana seeni jaanii waajira Hararii Mamraa Jaansaniin dhaqee achitti beeksiseetan galee ganama bullee ayaarraa jeetuman ganama bulee ganama deebi'een achitti oguun waajira oromiyaa kana nageessan wantoonni tokko akka jiran hubadhe jechuudha haasaa poolisoota achi jiranirraa kan. Guyyaa kamisaa ganama sa'a 2tti manaa ba'e. Biiroon dhaqee wantaan fiildiitti deemu wantoota qopheeffadheetiin dhufaa jiru cuusaa qopheeffatee kute. San booda ni dhufe inni osuma eenyu guyyaa guutuu oolee itti wanta jee maal ta'e jenneetuma baqa jajjaree deemuun oolu jennee firraa dhiifne gubarees hin dhufne. Eenee dhabnee boodarra itti bilbilee galee guyyaa lammata silkii isaatis hin kaasu. Chaarjii san fudhateen kutee waan ta'eef chaarjii jalaa fixattee jennee shakkineetuma dhiifne. Osuma jennu guyyaan bubbulaa deemaa silkiin isaatis hin kaafamtu calje. San booda eenee dhabnaan iftuun biiroo dheexee ilaalte
biiroo eexaaguu gaafatu baraasis hin jiru ni dhabne nama ergine turre namni isinitti himen jiru hin dhageenye jenne achis dhabne sanboodeftuun poolis xaabaa dhaqee galte. Torbe lameen akka har'aa akka bayetti naa himan jechuu bayee eefa sanirraa bullee guyyaa 4 bullee booda abbaan keenya badee jaanii na bilbilan halkan. Amma duuba bakka mara deemtanii ilaaltanii annaan iddoo mara deemee ilaaleetiin ture bakka argachuu hin dandeenye yaada juunaa kannite. Amma deebi'eetiin yaada biraa yoon argadhe jee bilbila saahiba isaa kan itti dhiyaatu na ergaan jeen naaf erganii saahiba isaa kan ittiin bilbilee bakka yeroof haala nageenya isaa sodaadheetiin jira ganama osoo nafni dafii kottuu naan jee saahibni isaa kun. Ajjechaa suukanneessaa Obbo Muhaammad Amiin irratti raawwatame jedhamaa jiru kanaan wal qabateem maatiin isaanii shakkii qaban haala kanaan ibsatu. Ganama giseen fiigaa dhufu du'a isaatti hin dhufe du'a isaa kan du'e jaamitti hin dhufe achiin badeetti hin dhagee hokkoon as dhufu immoo du'a isaatti hin dhufe jechuudha. Du'a isaatti argame jaanii naannoo kiiloomeetira 30 asirraa magaalaa Hararii fi naannoo Hararii fi aanaa Baabbilee gidduutti darbamee kan jiru ragaan fidanii dhufan. Ragaan isaan fidan huccuun isaa kopheen isaa wanni marti waajjira poolisii aanaa Baabbilee jiraatu. Samboo reeffa isaatis giseen gaafa reeffi isaa bar as gamana godina Harargee ba'aa dhufeeti guyyaa sabti awwaalamee jiran. Reeffallee nagarree jechuun bodarra duuba akkamii awwaallee jirraa bakka jaanii godina Harargee ba'aa guyyaa sabtiitti awwaallee nama bifa akkanatti bineensa wanni ta'u agarree awwaallee jaanii isaan marraan dhagee jechuun kanas. Sana amma mana bi'ee iddoo bobbaatti fi waajjiruma jidduutti kabade bobbaa san deemee dhaquun hin beekamu. Mana bi'ee waajjira gee waajjirri kun afaan lama dubbataa jira. Namni walakkaan isaa hin seenne jaa walakkaan immoo seenne jaa. Inna waajjirri kun waan adda baasee waan ifate kanaa kan hin qabu jechuudha. Inna hojjetaan namni waggaa hagana kana achi hojjete haala kanaan beekuu afu maatii irraa akkatti callisuu jechuun dhimmi guddaan achi keessa jiraachuu agarsiisa. Hojjetaan biraa moo komti biraa qachi keessa guyyaa san sa'a 3 walakkatti waajjira jiraatu. Nama ammoo achi keessa ol seenee maamee yaarraa akkamii nagaa jee dubbisee nagaa jee nama achi keessatti dubbisee hogga inni achi gadi hoggan isa biraa gabbee kutaa kan seenee gadi deebi'u naannoon sun guutuun ulaan cufaadha. Ganama jechuun sa'a 4tti waajjirri mootummaa tarreen sun guutuun ulaan cufaadhaa yaada juu dhiyeesse nama hojjetaan tokko ammas. Haguma inni ol seenee namni isa agartee ol seentee gadi deebitutti. Kaammoo waajjirumatti garuu jira afaan lama haasa'u hojjetamtee waajjira sanii. Kanaafuu qaamni naan shakku yuuniyeenii gara mul'ataatii fi waajjira san guutuu itti gaafatama irraa kaasee haga waardiyaatti. Kana shakkiin jechuudha. Sagantaa waliin baateef durgoo waliin mallattoo iteef waliin sanada lachuu fudheeti karaa faayinaansii geessoo kuteenni Muhaammad Amiin waajjira jiraa fi kanaan beeku akkana himetti. Amma hojjetaan biraa komticha keessa jiru Muhaammad Amiin sa'a san waajjira keessa jiraatu himachuu. Amma as keessatti maaliin shakkee odiitarumti sunu sagantumti waate sunu makiinumti isaa hafante sunu san ta'uu nu badhee jiru. Daayirekshinii jijjiiranii Baabbileetti darban malee isaan kan raawwatan asuma keessatti. Walitti bu'iinsa namaa walitti bu'iin qabu waan akkasii isaa dubbatu hin dhageenye. Garuu iddoo naannoo waajjiraa kana yeroo hunda
aaree gizee dhufu nan beeka. Lolaan dhufa gaafa waajira kanarraa aaree dhufu nutti faa bu'aa. Oggukasii waan hubadhuuf baqa tasgabbeessuudhaaf yaalla nuti. Namoonni tokko achi keessaa akka isa jeeqan nin dhagaa. Waajira kanaan gubadhee waajira hattuu maal jee gizee lolu nin dhagaa. Wanni shakku juma waajira kana gizee hunda aaree kan dhufa achirraayi. Namoota tokko kan waajira kana keessatti seera dhabeeyyii dura akka dhaabbatu bilbilaan nama dubbisullee ni dhaga. Yuuniyeenii garaa kun akka qabeenya uummataa saamtu isaan kun sirrii akka hin taane yeroo baay'ee nama hojjaasu ni dhaga. Waa'ee waldaalee yuuniyeenota kana sirreessuu keessatti haalan nama qabsaa akka turee fi nama haqa ummata haqa qonnaan bulaa dabarsee hin kennine waan ta'eef kana ammoo warreen bu'aan isaanii jalaa tuqan asuma waajira isaanii kana keessatti jiru jechuudha kan yuuniyeenota sanii wajji walitti hidhata qabu. Dhimma siyaasaatti wal qabatee dhimmi siyaasaa akkuma biyyattuu keessa turre gaafa duraa toora amataa osoo jijjiiramni kun dhufin dura nama alaabaadhaan deemu diimaa magariisaadhaan huccumaa diimaa magariisaan deemu ati abaa walitti deeggarta nyaami qaamni onni bifa akkasiitiin deemu guutuun abaawoodha yaamii yaate ittiin doorsifamaa ture jira. Hiriyaa hojiidhaatiif waahila Muhammad Amiin kan ta'an obbo Zakiriyyaa Shaamee ajjechaa Muhammad Amiin irratti raawwatame jedhame kana haala kanaan anaannatanii dubbatu. Kana dura wanni beeku kana dura yeroo gara 2008 kana shakkamee oguu hidhamu beeka waliin illee hidhamneeti kanarraa ka'eetiin dhiiroo waan shakkamee jira ammas kan juuni ka'ee gara waajira poolisiidhaatti dhaqee waajira poolisii oromiyaadhaa dhaqee ichi warra hidhame keessattis akka hin jirre ni ilaalee galmeessuudhaaf poolisoota wajjin wal dudubbannee galmeessine. Kanuma keessatti mi'a hundaafuu nam tokko iddoo kana qalamii kan waraabessi nyaatee naannoo baabbilee kanatti as dhufee jira. Uffataan inni uffatee baheen yoo beeytan hundaafuu laaluu akka qabnu nutti himan jechaadha. Namni silkii keessatti uffata isaa footoon qabatee jiru yaamanii eegaadha. Nuti gara biraatis ni laalla yenneeti jechaadha. Gara humnoota poolisii naannoo Harariitis haa ta'u gara federaalaa fi bakka biraallee ni laalla jenneetiin jajjarsifachaa ture. Laalaa jedhanii ni laallee dhufee eeynee komandar Girmaa nama jedhamu dhufee uffata inni uffatee bahe yoo beeyte natti himi jee bilbileetumaan maatii isaa biratti bilbilee waliin godhee dhaggeeffachaa walumaan ture jechaadha. Shamiz akkana buuraa burree akkana uffatee bahe maatiin guunuun jeen fuula komandarticharraa waa hubanne jechaadha. Akka isuma nyaadhamee jiranuun jee qophees na gaafate qophees hangam beekutti qopheelee akkana uffata shamizoota akkana uffata jeeniin ture isii gaafadhe mee qophee qoyniin laalaa jettee laaltee adda baaftee ta'e inni uffatee bahee adda baaftee akkana uffatee naan jette akka sirriitti inninis akka ajjeefame akka inni awwaalamee jiru jala bulee nu hime sanbooda silkii isaa keessatti footoo banee arge shamizni isaa ta'u qopheenis tasaa ta'u mirkaneeffadhe yoosan baay'ee gaddinee adda baafadhe waa hundaafuu maal godhuu qabna jabaachuu qaba jee gara maatiitti maatii isaa ijoolleedha. Isii biratti bilbileetiin maatii isaa hundinuu haa dhuftu Muhammad Amiin ammatti argachuu hin dandeenye halli nageenya isaatiis yaadduu qaba waan ta'eef
fira isaatti obboleeyyan isaatti maatiin isaa haa dhuftu bakka jiranirraayi akka Harargee lixaa ta'e beeka isa duuba irratti isa dabree ijoollee as jirtu malee anis hin beeku akka carraa ta'e isaanitti bilbilii yaami jeen san booda guyyaan kun guyyaa akkumaan sin jee guyyaa caamsaa kala qosa biyya kanaatti abashaatti takkaa'u kudhani guyyaa wixataati guyyaan inni manarraa bee guyyaa jahaati kan inni mirkaneeffadheecha ijoollee maatii isaa bira kan awwaalame guyyaa saftiidha guyyaa torbaati jechaadha halkan guyyaa kamisaa fudhatame jimmata halkan keessa sa'a 9 akka waraabessi nyaachaa ture odeeffannoo dhagee jecha gaafa guyyaa 10 takka maatii isaatii wajjinis taa'ee kaanee gara baabbilee anis deemee ichitti bakka inni waraabessitti nyaatamees waraabessi isatti nyaatees laalee yeroo san namni iraaba nyaata soomana sa'a 10 dura nyaadhamu kan maatiin isaa akka qopheessitu kan maatii isaa hirriba irraa kaasuu namni deemu waraabessa isa nyaatu argee gaafatti ibsu nama ta'uu baree waraabessa irraa oofee ergachi bahee deebi'ee hanga inni nama fijaamullee waraabessi akkatti deebi'ee shorro isaa nyaachaa ture fi deebi'ee ergas booda ummata fijaamee eegaa bulan guyyaan sanbata xiqqaadha jechaadha gubaree guyyaa saftii kana Muhammad Amiin poolisii aanaa baabbileetis fi hawaasnichi eeganii fidanii akka as fidan guyyuma saftii kana akka awwaalame kana jechaadha wanni ani gabaabatti mirkaneeffannee itti gaafatamaan waajira babal'ina waldaa hojii gamtaa oromiyaa godina Harargee Bahaa Ob Muhaammad Khaliifaa ammoo gama isaaniitiin hojjataa isaanii ka turan Ob Muhaammad Amiin hojjataa adda dureedhaafim miira antummaa tajaajiltummaa ummataa guddaa qabu akka turaniifim hojjataa fakkeenyummaa gaarii qabu akka turan hojjataan isaanii kun ammoo qaama yeroodhaaf eenyummaan isaanii hin beekamamiin ajjeefame akka jiru dubbatu. Gaafa guyyaa salaasaa yookiin kibxataa akka godinaatti hojii kurmaana sadaffaatti akka waliigalaatti kan qorachaa turre. Galma poolisii godinaatti hojii kurmaana sadaffaadhaa qorannee hanqina fi cimina achirratti taa'ee saniin cheklistiin halkanuma san qophaa'ee gaafa roobii guyyaa 4 asitti maanajimentiin keenya mariirra turre jechuudha. Seektaraalii jechuudha asitti. Hanqinoota adda baafne san akkamitti guyyoota muraasa keessatti overcome gochuu dandeenya. Kallattii jiruun cheklistiin qophaa'ee orienteeshiniin achirra kenname. Anumaatu kenne orienteeshin. Orienteeshina kanneen san irratti adda durummaadhaan namni kallattiin taa'ee kallattii sirriiti gadi buunee fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf wanti nuti isin orienteeshina nuu kennitan waan sirriiti yaada carraa fudhatee kan kennaa ture isa Muhammad Amiin. Yaada garee silaa bobbaatu san ijaaru yaada sirriiti wantichini gabbuuneetuma hojjennee uummata keenya akka fayyadaman goone hojii keenya galmaan ga'uu qabnaa kallattii jiruun amma galgalaatti orienteeshina keenya fixannee gargar baane jechuudha guyyaa roobii. Kallattiin taa'es maali? Ganama guyyaa boru kamisa haala mijeeffatanii iftaan gara bobbaatti deemudha. Bobbaan kan namees zoonii 3tti qoonneeti. Zoonii gaara mul'ata. Muhammad Amiinii fi Abiyoot abbootii adeemsaatti jirri lachuu. Zoonii Oborraa Maarqoosii fi Miliyoon. Zoonii Harar Zuuriyaadhaa Mubaarakii fi Kamaal. Akkasi qoonnee nama 6 qopheessinee bakka 3tti akka bobbaan kallattii keenya galgala adda baanee gaafa roobii. Makiinaan qophaa'e. Makiinaa warra zoonii Oborraa bobba'u. Makiinaa yuuniinii afran qallootiin. Warri Harar Zuuriyaa bobba'u. Makiinaa kiyya waajjira keenyaatiin. Warri immoo gaara mul'ata. Makiinaa dabbaal yuuniinii dabbaal jedhama. Yuuniinii dabbaalii wajjin yuuniiniin dabbaal dhufeen
arjooma saniif kan dhufne makiinaas asumaan akka isaan garee tana fuudhee deemu kan qabsiisne haa ta'u immoo oodiitaroota achi oodiit godhu jiraniitu jira. Bilbila Muhaammad Amiin dhaabnaan oodiitaroota fudhatanii deeman. Kan mucaa Muhaammad Amiin wajjin ramadameetu bilbila waan hin qabneef dhiisanii deeman. Eegas booda konkolaataa isaanii kan xaa'oo fuudhuudhaaf Haromaayaa dhufe. Saniini kan deemu mucaa Muhaammad Amiin wajjin ramadame. Ayisuuzuu dabbaaliin deeme. Diifordiin konkolaataa yuuneenichaa oodiitaroota keenya fuutee deemte jechuudha. Sababa bilbilli Muhaammad Amiin cufaa ta'e. Akkasitti kan deeme. Amma ganama kamisaa anaa fi ani bulchaa godinaa faana yuuneenota dhukkuba dhibee koronaa kanaa jecha akka arjooman gochuudhaaf galma bulchiinsaatti waltajjii qabaachuu turre. Yuuneenii godina keenya keessa jiran 6 walitti waamne achi turre. Isaan cheeka gurguddaa kana kan walharkaa fuudhinsi godhamu kan akka qopheessan irra walii galleessan qopheessutti galanii achumaan ture. Gaafa kamisaa ganama haala mijeeffachuudhaaf garan akka dhufe kan waajjira irraa hojjettoonni naaf himan. Dhufe akka dhufe naannoo sa'a 3 osoo seenee xalayaa durgoodhaa kan mallattaa'e san hin fudhatin jechuudha. Bilbilli wayitti bilbilamee akka duuba deebi'e osoo waajjiran galiin as geetuma asii akka deebi'edha kan naaf himan. Saniin booda egaa obboleessa keenya kana bilbilli isaatis hin hojjetu. Bilbilli hojjechuu dhabaa'u maal irratti hin arge erga kamisa oollee guyyaa jimmataa gizeenii fi bahuudhaaf deemu kan isaa wajjin ramadame kun guyyaa irraa naannoo sa'a 7 Muhaammad Amiin bilbilli isaan hojjetu akkamiin ta'a jeena bilbilli maaliif hin hojjenna ishii inni gaafa bilbila banati maaliif akka bilbila cufatee ni gaafanna ati immoo konkolaataan sin darbini deemi gara hojiidha achis dhufu yaadajuu kanneef ogguu bilbilli banate gaafanna amma gaayaanni maaltu isa qunname onni jiru gaafiidha nuuf even meeseejii illee irratti ergeen ture bilbila isaa irratti aboo maaltu si mudate bilbila cufatti kan jedhu meeseejiin jira jechuudha ammallee still laaluu dandeessa delivery hin taane jechuudha meeseejichi meeseejiinis delivery hin taane bilbilli kun beekaa duraayyoonii fi hayaandii sanarra kaa'ee jeeti kan meeseejii irratti ergee teesti godhe amma isaan hundinuu gareen hundi bobba'anii kan isaa kun habe mataa kiyya keessa gaafii na deddeema maaliif bilbila cufate guyyaa isa yaada adda duree ta'e kan gannaa ture isa mormiin qabu bobbaa kanarraa maal ta'e mucaa maatu isa qunname wanni jiru naaf gaafa jummataa halkan waltajjii qabna waan ta'eef Adaamaarraa anaa fi itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaan qonnaa deemne Adaamaa sabtii fi gaafa aladaa Adaamaa turreeti wiixata gaggaragaleen hamana halkan gaafa jimmataa san toora sa'a 8 halkan jira bilbilli isaa banamee deliver je meeseejiin kiyya meeseejiin guyyaa erge sun halkan deliver je immediately ni mokkora ogguuniif hin jiru switch off jette amma silkiin isaa silkiin ni agarsiiste oggu deliver to switch off ta'e raajii jechaatuma deemee sabtii faladachi turre gaafa gaddeebinu gaafa wiixataa mucaan bakka buusee deeme lammeessaan na bilbile bari ijoollee Muhaammad Amiin abbaan keenya guyyaa kamisaa kan bobbaan deema waajjira dhaqeetiin dhufa je'e manaa ba'e hin deebine waan ta'eef nuti bobbaa achumaan kutee jennee bilbila isaa yaalaa turre bilbilli isaatis hin hojjetu ja'anii dhufanii jee na bilbile ijoolleetu as dhufe jechuudha. Amma gaa nuti mana isaatis waan hin beekneef bilbilli isaatii cufaadha mana isaa hojjetaan keenya tokko qabee kun jiru hojjetaan waajjira kana aadaa akkasiin qabu mana waliin beekan anillee ji'a afurii moo akkasii kan hin dhufe ijoolleen gaafa dhuftu akkana jee gaafa lammeessaan naa himu maaliin jeeni nuti yoo mana jiraate inni shakkii qabna bilbila cufateeti erga manaas hin jiraan rakkoodha waan ta'eef maatii isaa ijoollee si dhuftee wajjin kallattiidhaan gara waajjira poolisaatiin jedhee waajjira poolisaa deeman waajjira poolisaa akka dhaqaniin lakka gaafa sanbata xiqqaa yookiin sabtii san
namni wayii du'ee jaamee baabbileerraa reefki kan waraabessarra hafe sun poolisoonni kan godinaa warra kutaan qorannaa akka Kumaandar Girmaadhaa fi poolisoonni baabbilee fuudhanii hospitaala yoo faanaa geessanii eenyummaan isaan beekamu jechuudha yeroo sana. Viidiyoodhaa fi footoos fudhatanii doktoroonni laalamanii nama eenyummaan isaan beekamne waan baratamee jira hospitaalichatti nama eenyummaan isaan beekamne gaafa duu qaama awwaaluutu jira warra mana qopheessaadha isaaniif akka waan kananii awwaalameetti. Ammoo guunii fi bakka bu'aan kiyya lammeessaadhaa fi ijoolleen isaa kun waajjira poolisii dhaqan. Ilaanga ammaa riippoortii illee namni nu godhee hin jiru namni akkanaa gaafa sanbataa du'ee akkanatti hospitaalaas geessinee qorachiisnee eenyummaan isaatis hin beekamne akka awwaalamu taasifame uffataa fi footoon isaatis footoon yeroo san kaates ni jirti waan ta'eef uffata kana jaanii gaafatti agarsiisan ijoolleen beeyte jechuudha. Uffata inni uffatee beesan. Uffata inni uffatee beesan isa jaanii ijoolleen achitti iyyan jechuudha. Muhammad Amiin nama quuqama ummataa guddaa qabaniifim haqaa fi dhugaa ummataatiif abukaattoo ta'uudhaan hojjetaa turan. Akkasumas nama miira aantummaa ummatummaatiin guutameen hawaasa isaanii tajaajilaa turan akka tahan hiriyootaa fi waayillan hojii Muhammad Amiin ni dubbatu. Amiin hojjetaa akkami kan jiru Muhammad Amiin nama hojjetaa adda dure dhugaa dubbachuudhaaf hojjetaa nama hundaaf barsiisaa ta'uu danda'u jechaadha. Hundi hojjetaadhaa yoo gaafatte hojjetaa waajjira isaa qofa osoo hin ta'in akka hojjetaa godina kanaatiif namni isa irraa waan barateen wanni hin jiru jechaadha. Hojii isaa irratti adda dure nama hojii isaa kabaju nama ummataaf ammoo hundaa walitti murannoodhaan waan fedhe dhiisee ummataaf nama quuqama qabu dhimma ummataa irratti Muhammad Amiin nama if duuba hin deebine jechaadha. Takka illee waan dhimma dhuunfaa isaa keessatti waa barbaadu kana qabatamaan akka hojjetaatti akka hojjettoota mootummaatti abbaan fedhallee nama mirkaneessuu fi danda'u jechaadha. Wanti inni dubbatu wanni inni hojiidhaaf yeroo hunda ce'u dhimma uummataa wajjin wal qabachuu addeeffatee keessaa'uu qabsoo karaa hojjettoonni mootummaa qonnaan bulaa fayyadamaa ta'uu keessatti nama of kanneen adda durummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf hojjetu ta'uu isaati kan wanni jedhee beeku jechaadha. Muhammad Amiin qaamaanii ol beena naannoo amatti akkaataan illee eegan achi dhaqee ammaan achi dhaqee arge keessatti isaan alattis wal dubbisnu namoota biraa keessa beekan irraa isa beekutti nama dhugaadhaaf dhaabbatu hatta haqarratti fedha obboleessa isaatiis haa ta'u hamba biraa kan inni hin beeknes haa ta'u inni waanuma kaasan nama murteessu ta'uu isaati. Ni cichee hanga haqarratti akka inni tattaaffatee hojjetu kana namoota ragaa bu'uu danda'a jechuudha hanga arguu keessattis. Itti gaafatamaan waajira babal'ina waldaa hojii gamtaa oromiyaa godina Harargee bahaa obbo Ammannuur Khaliifaa dhiiga hojjetaa isaanii kan ajjeefame kana baasuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu wajjin carraaqaa kan jiran ta'uudhaaf maatii obbo Muhammad Amiin waan danda'aniin bira dhaabbachuudhaaf sochirra akka jiran dubbatu. Nuti dirqama lama qabna. Dirqamni lamaan nuti qabnu akka mootummaatti yakka obboleessa keenya irratti dalagame kana hanga maayyiitti jala deemnee wareegama barbaachisu kafallee dhiiga obboleessa keenyaa baasuudhaaf hojii jalqabnee jirra hanga maayyiitti jalaa jirra. Dirqamni tokkoffaan irra jiru kana. Dirqamni lammaffaan akka lammeetti jechuudha. Maatii obboleessa keenya ilmaan obboleessa keenya irraa wareegame nuti karaa irratti akka nafni kufanii kan sabbarruus baay'ee yoo ilmaan kana galmaan isaa geenye tasgabbiilee kan argannu jechuudha. Ilmaan kana kallattii barbaadamuun bukkee dhaabbannee wal hirmaachisne ilmaan isaa kana akka karaa irratti kufaniin hafne galmaan gahuudhaaf wanni jalqabne jira. Gahee keenya
waan lamaan kana fudhannee sochii irra kan jiru. Dhimma yakka baasuu gubbaarratti yakki ka'umsi isaa Harari ta'uun isaa ifa destinationiin isaa Baabbilee ta'us. Kanaaf qindoomina poolisii naannoo Hararii, poolisii godina keenya, poolisii aanaa Baabbilee sadeen walitti qindaa'anii qaamni haqaatiis akkasumas abbootiin alangaatis qindaa'anii hojii eegalanii jiran. Ajjechaa suukanneessaa Muhammad Amiin irratti raawwatame jedhamaa jiru kanaan wal qabateem adeemsi qorannoo yakkaa qaama dhimmi ilaaluun itti deemamaa jiru nu jalaa lafarra harkifatee kan jedhan maatiin Muhammad Amiin jalqabarraa eegalee qaamni dhimma kana harkaa qabu qorannaa barbaachisu osoo hin adeemsisiniifim maatiifim firoottan isaatiif osoo hin agarsiisin reeffa Muhammad Amiin awwaaluun sirrii akka hin ta'inis ni komatu. Harkifataa jira waaqa rabbiitiin himaami. Waan salphaadha kun nama shakkame nama bifa kanaan du'e hojjetaa mootummaa ka isaanuu adda duree jedhanii ibsan. Adda duree hojjettoota keenya adda dureedha qaamni jijjiirama kana hin feene dabarse jaanii poostii osoo godhaa jiranu osoo afaan isaaniitiin nuuf akkanatti ragaa bahaa fi jiranuu garuu immoo haga har'aan tana hojjetaa qaama shakkame walitti qabanii qulqulleessuun ni danda'ama ture. Qaama shakkame san wal guutumatti walitti qabanii haga waardiyaatti eefa isaa walitti qaban booda irratti ragaa qulqulleeffatuun ni jira ture akkaataa qajeelfamatti sun haga ammatti hin taane namni nagaan dalagatu jira. Isaatu kute malee isa keessaa kute malee hundi dalagatu jira jechuudha. Qaama mootummaa ta'ee poolisis ta'ee reeffa namaa tokko reeffa abbaa fedhe haa ta'u lafa arge taanaan qorate asitti miti ka qoratamu hospitaalli Finfinnee jira maal jaaniin maqaa isaa Minilik achitti kan qoratame guyyaa 15 ta'ee footoon isaa osoo isaan akkasitti dhoosanii awwaalanuu miidiyaan baase. Kanaafuu achi keessatti shakkiin hin qabu. Maalirra dhaabbatanii guyyaa tokkotti maal beeksanii maatii itti iyyafataniiti moo wanni takka wanni itti iyyafataman jiru maatiin ufiif iyyafata dhaqe. Osoo qabrii isaatti illee nagarree jiru tagammatti bakka isaan itti awwaalan. Darbanii bineensa nyaachisanii hagammaan beenu. Mootummaan ajjechaa gara jabinaa Muhammad Amiin irratti raawwatame jedhamaa jiru kana saffisaan qulqulleessuudhaan qaama gocha kana raawwate seeraan gaafachuu akka qabu firoottaniifim waahillan akkasumas ammoo maatiin Muhammad Amiin gaafachaati jiru. Ani ergaan dabarsuu barbaadu namni kun umrii isaa guutuu ujuma kanaaf bee galaa ganama qabee galgala galaa boqonnaa tokkoon qabu hojii biiroo kanarra inna namni haala kanaan ummataaf laffa'u haaluma salphatti akkatti bee hafuun akka nama saree wayitilleen kabaja qabdi duudha ilma namarraa nama guddaa waggaa dila kana mootummaaf laffa'u haala kanaan akkatti darbame salphatti hafuun waan laaftoom dibeeta innan wanna laafadha mootummaan haal yoo irratti nan hojjedha jee naannuma waajira kana hojjettootuma kana sirriitti hordofee kan guuru ta'e waan salphatti ba'udha guyyaa aaraa guyyaa adiidhaan nama fuudhamee alatti hafe qaama kamiyyuu haa ta'u qaamni isa kana irratti wanna kana raawwatame hatattaman to'annaa jala akka ooluun gaafadhaan maaliif namni kun hojjetaa mootummaati hojjetaa mootummaa hagana ga'u dhiise waggaa dila kana isaaf laffee dhiise namni kamiyyuu akkasitti lafa dira irratti kufee guyyaa aaraadhaan fuudhamee hafuun kun wanna ta'uu hin qabnedha mootummaan kana jala bu'ee nuuf baasuu qaban jaan dhiigni isaa akka nu boon barbaada. Abbaan alangaa godina Harargee Bahaa obbo Fiqiruu Abbabaa
ammoo game isaaniitiin ajjechaa Muhammad Amiin irratti raawwatame kanaan wal qabatee adeemsi qorannoo yakkaa qaama dhimmi ilaalu wajjin walitti gurmaa'uudhaan itti deemamaa kan jiru ta'uudha himuun. Maqaan kiyya Fiqiruu Abbabaa jedhama. Abbaa Langaa Godina Harargee Bahaati. Akkasumas immoo bakka bu'aa abbaa adeemsa yakkoota adda addaa dhimmoota yakkoota adda addaa godinichaati. Yaa'u akkuma beekamu ka Muhammad Amiin hojjetaa godina keenya waajira waldaa gamtaati. Hojjetaa godina kanaati. Yeroo dheeraaf godina kana keessatti hojiilee hojii mootummaa keessatti kan bobba'aa turanidha. Haalan beekamneen ka samoona kana ajjeefamanii magaalaa Harar kana keessatti ajjeefamanii godinuma Harargee Bahaa magaalaa Baabbilee keessatti gatamanii qaamni isaanii iddoo adda addaatti ciccitee kan argamedha. Akkuma beekamu namoonni yakka kana raawwatan yeroodhaaf kan hin beekamnee fi maalirraa ka'anii ka'umsi isaa kan hin beekamne akka ta'e beekameera. Kanarra dhaabbachuudhaaf manni hojii keenyaa kan Abbaa Langaa Godina Harargee Bahaa fi akkasumas Abbaan Alangaa naannoo Hararii waliin walitti qindoomne waajjira poolisii godinaa kan naannoo Hararii waliinis qindoomne koree dhaabne dhimmicha qulqulleessuudhaaf koreen kan itti deemaa jirtu ta'uusaati. Yeroo ammaa kanatti koreen hojii jammartee jirti. Guyyaa arfaffaa isaaniitii har'aanii guyyaa guyyaadhaanii bu'aa isaanirra kan hordofaa kan deemnu fi already amma qorannaarra kan jiru ta'uusaati. Akkuma beekamu ka maatii Muhammad Amiinii fi akkasumas firoota isaatiif wanti nu dhaabnu maalinni rabbi yookaan immoo garaa jabeenya isaaniif haa kennu jecha gama biraatiin immoo dhimmicha kana obsaan dhimmi seeraa yeroo fudhata haalli akka ittiin raawwatamillee beekamaadha. Obsaan dhagaa bu'aa eeggamutti akka nu eegannu illee waan irra geenye iccitii seerichaa eegnee iccitii qorannaa eegnee maatii isaanii wajjiniin dhiyeenyaan kan walitti himaa deemnu akkasumas hiriyoota fi maatii isaatiif firoota isaa wajjiniin wal hubachaa akka deemnu wanni ani dhaamu kana hawaasni bal'aanis obsaa fi deeggarsa barbaachisaa ta'u dhimmoota ragaa irratti information adda addaa odeeffannoo adda addaa argatan qaama keenya dhufanii bifa iccitiitiin illee akka nuu kennan jecha obsaan akka nu eeggatan jennaa dhumaatti. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii kana qopheessuudhaan kan isinii wajjin ture Udii Muusaati. Idiitara keenyaa fi ogeessa kaameraa keenya Naasir Obbo wajjin ta'uudhaanii qophiin keenya kanumaan raawwateeti jira. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanaaf wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna.